kabajamtoota hordoftoota maatii yuutuubii hundee qaroominaa akkam jirtu. Tolee, nagaan jaalalli fi tokkummaan bakka jirtan hundatti isin wajjin haa ta'u jechaa. Egaan barumsa keenyaa qubeewwan afaan Oromoodhaan kunoo guyyaa har'aas walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti qubeewwan afaan Oromoo 26 qubee dubbifamaa fi qubeen dubbachiistuu eenyu fa'aa akka ta'an, maal akka fakkaatan, maqaa isaanii, bifa isaanii adda baafnee waliin barannee turre. Egaa har'a immoo qubee dachaa kan jedhamu waliin ni barannaa jechuudha. Egaa qubee dachaa jechuun maal jechuudha kan jedhu jalqabatti. Qubee dachaa jechuun qubeewwan lama lama kan wal cinatti barraa'anii jiranii jechuudha. Qubee dachaa kan jennu egaa qubeewwan lama lama kan wal cinatti barreeffamanii jechuudha. Egaa asirraa akkuma arginutti caa fi haan wal cinatti barraa'anii jiru. Caa fi haan wal cinatti barraa'anii jiru. Walitti maal jedhamu? Chaa jedhamu jechuudha. Chaa jedhamu jechuudha. Egaa qubeewwan kun qubee dachaa sababa isaan jedhamaniif dachaa jechuun yeroo lamaa jechuudha jechuudha. Dachaa kan jedhamaniif qubeewwan lama lama sababa ta'aniif caa fi haan wal bira ta'anii sagalee yookaas maqaan isaanii maal jedhama? Chaa jedhama jechuudha. Akkasuma daa fi haan yeroo wal cina ta'anii dhaa jedhamu jechuudha. Dhaa jedhamu jechuudha. Akkasuma naa fi yaan wal cina yeroo ta'anitti nyaa jenna. Haa fi haan yeroo wal cina ta'anii dhaa jenna jechuudha. Egaan dhaan kunii qubeewwan afaan Oromoo 26 keessatti yeroo dubbisaa turre, warra 26 keessatti yeroo dubbisaa turre haa jechaa turre jechuudha. Haa qubeewwan keenya normaali walitti goonee kan sagalee dhageessan haa jenneeti jechuudha. Asitti garuu haa hidhiin keenya jabaatee yeroo wal tuqu qubee dachaa haa jedhuti dubbataa yookaan maddisiisee kan dubbatudha jechuudha. Egaan akkasuma saa fi haa fudhannee ilaallee shaa jenna walitti. Akkasuma taa fi saan tsaa jenna jechuudha. Egaan asirratti qubee kana irratti yeroo baay'ee dogoggorri ni uumamaa jechuudha. Qubee kana irratti yeroo baay'ee dogoggorri uumamu maalidha? Saa duuffamee barreeffamaa jechuudha. Akkasitti barreessu yeroo baay'ee garuu akkana miti. Akkanatti hin barraa'u jechuudha. Yeroo hundumaa wanta dogoggoramuu hin qabne yeroo hundaa maaltu dursa jechuudha? Taatu dursa jechuudha. Taa saadhaa jechuudha. Saa jenna jechuudha. Saa jennee yaadna jechuudha. Egaan akkasuma kan itti aanu yoo ilaalle sadhumaa yaa jenna jechuudha. Yaa kan jedhu kuni qubeen dachaa kun jecha afaan Oromoo keessatti kan nu fayyadu hin qabu jechuudha. Jecha ittiin barreessinu hin qabnu. Garuu qubee dachaa duukaa ramadamee qubee dachaa duukaadha kan barannu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti garuu kan itti fayyadamnee yookaas qubee dachaa kana fayyadamnee jecha nu ittiin barreessinu hin jiru jechuudha. Garuu warra kaan hunda isaanii yoo ilaalle jechoota afaan Oromoo keessatti kan ittiin barreessinu iddoo hedduutti jechuudha. Garuu yaa kan jedhamu kun qubee yookaan jecha afaan Oromoo keessatti kan ittiin barreeffamu hin qabu jechuudha. Egaa qubeewwan dachaa kana egaa asirraati al tokko yoo waliin dubbifnee isiniin dubbisaa wal faana dubbifnaa maqaa isaa jechuudha. Maqaa isaa wal faana dubbifnaa. Chaa chaa dhaa dhaa nyaa nyaa haa phaa shaa shaa saa saa yaa yaa kan deebi'a. Chaa chaa dhaa dhaa nyaa nyaa phaa phaa
sha, sha, sa, sa, ja, ja. Warri kun qubeewwan dachaa jedhamu jechuudha. Qubeewwan dachaa jedhamu jechuudha. Egaan tolee barumsa keenya guyyaa har'aa asirratti dhaabne. Egaan namoonni YouTube keenya hordofaa jirtan kanneen subscribe gootanii keessa kun dabalanii jirtan YouTube keenya subscribe gootan akkasuma yaada qabdan comment nuuf jechuun viidiyoon keenya yookaan barumsi keenya isin fayyada yoo ta'e isin fayyada like taasisuun akkasuma share hiriyoota keessanii taasisuun akka nuti dhaabattan jennee asumaan wanta fi dabarsaa. Egaan namoonni kallattii garaagaraan onlaayiniidhaan barachuu barbaadan karaa telegiraamii, imoo akkasuma waatsaapiidhaan karaalee garaagaraadhaan daayireektii qaamaan wal agarree waliin barachuu ni dandeenya. Egaan lakkoofsi bilbilaa keenya jalatti barreeffamee kan jiru hundi 9,5,7,21,26 kan jedhu irratti bilbiltanii daayireektii nu argachuu ni dandeessuun saamsa kiyyaa haga kutaatti aanutti ta'uu gaarii.